Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota OROMIA11 kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kenna har'aa irratti sababoota kufaatii Diplomaasii Mootummaa Itoophiyaa ilaalla. Mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed keessattuu waggoota 3 dura erga qabsoo qeerroon 5,000 olitti wareegame uummata Oromoo irraa fudhateetiniin uummanni Oromoo ajjeechaa baqaa dararaa fi kanneen birootiif saaxilamiyaas akkasuma itti aanseetiniin rakkoon naannoo Tigraayitti uumame gaaga'amoota diplomaasii diinagdee fi kanneen biroo hedduudhaaf isa saaxileetiniin jira. Dhimma kana haala qabatamaa sababootaa fi bu'aa har'a irra geenne kana akka nuu ilaalaniif nam tokko affeeranneetiniin jirra. Seenaa Jimjimoo. Seenaa Jimjimoo gama advokeesiitii fi akkasumatti immoo diplomaasii qabsoo Oromoo irratti waggootan yoo xiqqaate kurnan darban keessa jechuun danda'amu waan jabaa hojjetteetiniin jirti. Ammallee kanallee oolaa hoogganutti jirti. Seenaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddee yeroo jalqabaatiif sagantaa kee irra dhufu jira galatoom jedha. Sagantaan kunillee kootti dhufeedha baga nagaan dhufte jechuun sanumaaf. Numa dhufe galatoom. Sagantaa kanarratti wantoonni ilaallu amma diplomaasiin waggaa 2-3 dura ture mootummaa Itoophiyaa faallaa garagaleetiniin jira. Keessaahuu biyyoonni gaafa inni dhufu waggaa 3 dura waan hundaan gargaaranii waan inni hin qabne mara hin qabda jedhaniini badhaasa Noobeelii addunyaa namoonni muraasni argatan hunda kennaniif amma itti gaabbanii dugdatti galaniitiin jiru. Sababoota kana mee tokko lama jenneetiin akkaataa wanni kun as gahe eegala isaa haalaallu waan muraasa maalirraa nu kaasta. Muktaar sirriidha. Mootummaan kun yennaa aangootti dhufu kan hin qabne hin qabdaa beekaadha. Kenna rare namootaan qubaan lakkaaman ka argatan keessattuu Afrikaa keessatti ayoolan godhu baadhi biyyootuma 2-3 argatee jedhee kennaa kana kennamee mallaqa endless tanam waadaan endless waadaan dhuma hin qabne qarqaarsa isa godhuu fi addunyaan oliif gadi kaatee mootii Afrikaa mootii Itoophiyaa ka jalqaba ka dimokiraasii fidu gaaffii uummataa deebisa kan jedhamu hawwiidhaaf abjuu guddaadhaan ka'anii faana ka'anii jedhanii yeroo gabaabaa keessatti ammoo akkuma agartee jijjiirama guddatu dhufee jira jechuudha. Kennaan mootummaa kanaaf kennan Nobel Peace Prize'n Diseembarii 2019 ture dhumarratti. Hacaaluun ji'a 6 booda du'ee jedhe. Hacaaluun du'een boodatti yeroo jalqabaatiif seenaa biyya hedduu keessatti mootummaan tokko Nobel Prize argatee waggaa tokko gaditti ammoo assassination, political assassination nama ajjeesuudhaani nama hidhuudhaani akka abiyyitti himatamee jiru. Hanguma dhufetti inoon maleekaa irraa jalqabeetiin yeroo gabaabaa keessatti bara 2020 dhumarratti 19 dhumarratti Nobel Peace Prize argatee jedhee bara 1920 dhumarratti waggaa tokko keessatti jechuudha. Namni kun akka seexaana ta'e addunyaan walii galuu jalqabdee argaa dhufte jechuudha. Wanti guddaan abiyyiin kan madeessee jedhee oolaallee jennee Muktaar lola naannoo Tigraay otoo hin badaminiin duratti abiyyi madaa guddaa itti ture. Jeequmsi Oromiyaa keessaa itti ka'e, Oromoo irraa itti ka'e. Amma dhumiinsa kanarratti warri Tigraay haatti fixaa jiru malee jalqaba keessa madeessee kakaraarraa isa baasee shakkii nama nagaa ta'u akka isa dhabe ka godhe Oromoodha. Hojima keenya hojima diplomaasii uummanni Oromoo kan biyya alaa jiru kanattu abiyyi dhiisi amma booda eenyuyyuu impaayera sanitti dhufeetiin Oromoon nagaa ta'u argateen kan nagaa argatu kan jiru ka beeksisee jedhee gabaabinatti 90 haga 90tti duwwaa akka ta'e diplomaasiidhaan jedha. Keessattuu hojii diplomaasii biyya sanii keessatti waggootan 27 yookaan ammoo 30 darban irraa kaasee hojiin diplomaasiidhaan wayyaaneen hojjetaatiin turte fooyya'aa akka ta'e irra deddeebiidhaan himama. Amma garuu faallaa diplomaasii akka nama sadarkaa biyya bulchuu sadarkaa mootummaatti osoo hin ta'in sadarkaa ollaan gaafa buna walirraa dhuguu didee duyda walitti galee wal ceemu wahii waan akkasii wal baqachuutu mul'ata. Kanaan dura fakkeenyaaf ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan Joe Biden, Jeffrey Feltman gama Itoophiyaatti gaafa deemeetiin jedhe abiyyi wal argullee wanti waliin haasa'an yeroo sanitti baay'ee ifa hin baanne fuula gaarii akkan argatiin dubbatamaatiin ture. Marsaa lammaffaa irratti ammoo gama Itoophiyaa dhaquun hafee gama Keeniyaa, United Arab Emirates faa deemee warroota Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessuu danda'an. Kana jechuun akka muka tokko yoo kallattiin jiisuu dadhabde ededa qotta. Ededa itti qotaa bahe Jeffrey Feltman gaafa sadaffaadhaaf hin deema jedhu immoo jidduudhaan yaada jijjiiranii hafanii
sadaffaadhaaf amma deeme. Amma immoo gaafa inni dhaqu akka nama ceemphaa irraa qaba wayita inni dhufee dhaamsa sii kaahee gabaa deemee jira jedhaa itti maa jedhamu tokko gama Turkii deeme. Maal laalta diplomaasiileen akkasii namni dhugaa qaba taanaan maaliif gattaa'ee dhimma xiyyeeffannaa haganaa qabu wajjin haasa'ee hin amansiifanne? Maali? Mee of duuba si deebisee jedha Muktaari. Hacaaluun jahaffaa dhumarratti du'ee jaha torbaffaa jechuudha. Namoonni dhibbaatamaan lakkaa'aman du'ee jedhee uummanni keenya akka biyya alaa jiru addunyaa kanarratti galagalee bahee jedhee jechuudha. Gaafa ji'a 8ffaa Hacaaluun ji'a 7ffaa jechuu dandeenya akkuma isin jeka du'e ji'a 8ffaa irratti koongiresiin 20 xalayaa barreessee mootummaa Ameerikaa yeroo san kan pirezidaantii kan ture Tiraampii fi Secretary of State isaaf ergee jedhe. Xalayaan sun qabxii 6 qaba. Qabxii 6ffaa irratti waa'ee hidhamtootaaf waa'ee Hacaaluu gaafatee jira. Qabxii masa irratti ammoo karaan kalee baname karaan jijjiiramaa riifoormii sun irraa madaqee of duuba deebi'aa jira. Ji'a lamaan booda kana beeki jedhe. Achi booda turanii ji'a 10ffaa keessatti lolli naannoo Tigraay akka banamuuf deemu almost imminent ture waan hafuu hin dandeenye fakkaataa ture. Guyyaa 4ffaa ji'a Noveembarii keessatti lolli baname. Lolli banamee guyyaa itti aanutti mootummaan gamtoome UN jechuudha. National Security Council lola kana dhaabuuf walgahii hatattamaa waamee jedhe. Walgahii kana akka murtiin dabarsine ka oggee jedhe mootummaa Ameerikaatti yeroo 2 guutuu obbite. Kaayyoon jira maal ture? Abiyyiin Embassiin fi State Departmentiin adeemsa isaa kan gufuu kan ta'aa jiru warra TPLF jedhanii waan amananii fi kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 3 keessatti akka waan kana qulqulleessee biyya gara tokkotti deebisee Abiyyi viizhinii isaa saniin akka Itoophiyaa bulchu walii galanii waliin deemaa turani. Ambassador Michael Raynor yeroo san kaachira ture jechuudha. Yeroo 2 guutuu akka UN tarkaanfii fudhanne oggee jedhan. Ammoo laalti jettee mootummaa Ameerikaa kana ka amma atti dubbattee edada qoteetiin ofiitti dhaquu dadhabanii jennaan muka tokko yoo jiksuu dadhabanii dagalee qotanii kun mootummaan Itoophiyaa ammoo hanga garaan gubatee jedhee ofii arguu diddaa fi dhaamsa kaayee ka deddeemu kaati kaaste kanaaf siin jedhaa jira. Mootummaan kun jijjiirama laala ji'a 11ffaa irratti kan akka lola kanaaf hayyamee jedhee madaa uummanni Oromootti kaase shakkii mootummaan kun adeemsi inni deemaa jiru karaa sirriirraa akka maqee jedhe addunyaan fudhattee jirti already. Garuu mootummaan Ameerikaa particularly State Departmentii fi Embassiin Itoophiyaa kan Ameerikaa jiru mootummaa biyyi wajji jira. Akka lola kanallee ka green light kennee fi ka saffisaan kana godhillee jedhe shakkii tokko malee kana. Garuu yeroo murtaa'e keessatti madaan itti madaa dhufe shakkii eenyummaa Abiyyi already waan irra jiruu fi namtichi kun riifoormii inni qabu sun riifoormii kijibaa akka ta'e waan shakkaa jiraniif lola Tigraay irratti bane kun fixuu dadhabuun isaa uummata irratti waan hama gudeeddii shamara irratti beelatti waa hedduu galaafatu irratti TPLF otoo hin ta'in jibbaa uummata Tigraay qabu kun ol bahee mul'atee jedhu bahee ifa ta'ee jire. So yeroo gabaabaa kana keessatti madaa isaa kaqara shakkii ture kaqara nuti eenyummaa jira karaarraa malaqee jira namtichi kun nama hamaadha dimokiraasii fiduuf otoo hin ta'in olaantummaa ofii godhaa jira ergamaa rabbii 7ffaa of godhaa jira ka jedhamu kun suutuma sinki ta'ee fudhatamaa deemee jechuudha. Amma akkuma jette faltamaan ji'a 5ffaa keessatti deemee xalayaa barreessineetti ture koongiresiin Ameerikaa xalayaatti barreessee ture. Xalayaa irratti yoo yaadate taate faltamaan ka jedhamu ka fookasii irra jiru waa'ee Tigraay qofa. Rakkoon Itoophiyaa Tigraay qofa miti naannoo biraa keessatti hin jira kan jiru xalayaatti ergame. Xalayaa saniif ammoo deebii kennee jira. Garuu deebii sanii paabliikii miti dubbisee hin jira paabliikii miti quba qabnaa hin laallaa kan hin jiru irratti deebii ka deebi'e jechuudha. Amma faltamaan isa dura ka deemee ture senatar hiriyyaa pirezidaantii kan ture senatar Kuun ture. Senatar Kuun sa'aatii guyyaa 2 keessatti sa'a 5 Abiyyi wajji taa'ee haasa'ee Abiyyi viijinii isaa itti gurguruu yaadee ture. Shakkiidhaanii viijinii isaa bitee ture innis waan hojii haasofneef sitti himaa jira. Laali nama kana hayyama waraanaa hayyamanii fi ji'a 5 booda ji'a 3ffaa keessatti yogguu special envoy jedhameetiin senatar Kuun dhaqu otoo officially faltamaan appointing ta'in jechuudha. Yeggee dhaqee jedhu carraanni kenninaaf ka ji'a 3ffaa keessatti ji'a 5ffaa keessatti haalli itti deemu kun tasuma sodaachisa waan ta'eef hatattamaan special envoy ka yeroo saniif naannoo saniif jedhanii keessattuu Itoophiyaa irra fookasii irratti bakka kaa'anii jedhanii jechuudha. Achirraa jalqabee akkuma amma tarreessite jette yeroo 3 namni kun nama kanaan wal arguu yaalee ture yeroo 3 keessaa illee takka illee taatu milkaa'ee jira.
Amma kun asirra yoomiyyuu olitti Itoophiyaa fi Ameerikaan jaarraa tokko oli hariiroon jira. Jaarraa tokko oli hariiroo ijaarame ji'a murtaa'e keessatti Abiy balleessee jedhe. Bakka hadha jirtu Ameerikaan hariiroo Itoophiyaa wajjin qabaachuu fi yeroo hedduu fudhatee jedha. So mootummaa Itoophiyaa akka Abiy dippiloomaasiin kan balleesse tokko hin jiru. Eenyummaa Itoophiyaa I don't know hammamillee Itoophiyaa nuuf hamtuudha. Akka Oromootitti impaayarri sun tasuma nagaa nuuf kennitee hin beektu garuu addunyaa irratti kabajaan isiin qabdu ilaalchi isiin qabduu fi har'a bakka isiin jirtu duddaaf gara I think akkasiin laalee jedha Muktaar. Amma kallattiidhaan dhiibbaaleen irra geessamaatiin jiru kuni fakkeenyaa fi waan kallattiin waliin haasa'uu dadhabuu qofa osoo hin ta'in imbasiilee addunyaa keessa jiran keessaa 30 akka cufu murteesse mootummaan Itoophiyaa. Inni kunillee kufaatii dippiloomaasii isa gama biraati tariiti. Akkamiin biyyi tokko mootummaa giddugaleessaa ta'eetiniin qunnamtii biyyoota gama biraa wajjin qabu dantaa lammiileen isaa biyyoota gama biraa keessa jiran ittiin tikfamu imbasiilee 30 cufaniitiin akkamiin mootummaa ta'eetiniin itti fufuufuu qunnamtiin isaatu seerawaa yookaan ammoo gaarii ta'uu danda'a. Muktaar, I think cinaatti jiru deebistee jirta. Mootummaan Itoophiyaa kara imbaasii 60 biyyoota kara 60 wajjin imbaasii qaba jechuudha. Kanneen keessaa walakkaa cufee jira. Walakkaan kunaaf akkawwan kaafee ammoo extremely minimized ta'aniitiin yookiin ambaasaaddarumatu jira yookiin namoota tokkotu kaawunsila booyitooti jira malee akka jiru istaafii isa jiru kun ammoo maaf ta'ee olaalte jette waa hedduuf ta'ee jedhe tokko hariirummaan addunyaa isa wajjin qabdu addunyaan duddatti garagaltee jirti namni kun amma booda Itoophiyaadhaaf waa fidaa namni kun amma booda taa'ee yoo yaadate taate waggaa tokko dura abbootiin qabeenyaa akka Bill Gates Prezidaantiin akka Trans hunduniyyuu isa wajjin suuraa ka'anii isa wajjin dubbataa isa wajjin itti boonaa turan sigalee namni kun is the future, he's a visionary, he's a democratic reform godha Afrikaa biyya Afrikaa keessaa fakkii ta'a jedhamee nama laalamaa nama hedduu mallaqaan yaadaan teknooloojiidhaan bira gahaa bira dhaqaa turan jechuudha namoonni kuni. Har'a ammoo biyyoonni sun hedduun keessattuu biyyoonni Westii kan mallaqa mootummaa kanaaf kennitu dudda itti gartee akkuma agarraa jirtu France waa'ee military cooperation irratti waa'ee dippiloomaasii irratti even investment irratti yoo laalte jettee biyyoon even China nama reessas godhaa jirti waan godhaa jirtu yeroo gabaabaa keessatti kana imbaasiin cufamuu ni kan mul'isu ikoonomiin biyyattii kar tokkoon jigaa jiraachuu infleeshinima rakkoo daabboon gatiin isaa yeroo 3-4 dalaguu hojjettoota irraa mindaa muranii waraanaaf erguu ijoollee mana hidhaa jirtuuf ijoollee taawwan dirqamaa waraanaatti erguu sanatti akkasumatti taa'eetiin kara dippiloomaasii alaatti yoo laalle jennee kan mul'isu imbaasiin isaa walakkaan cufamuun Itoophiyaan bakka jirtu yoo harka 60 taatee already harka 30tti deebitee jechuudha. Harka 30 san keessaallee immoo hedduu full capacity-dhaan biyyi dalagaa jiru biyyoota guddaa keessa hin jiru mul'isee jedha. Lammata ammoo kan mul'isee jedhu yoo laalte jettee maaltu isas geesse maaf imbaasii namni isa dirqisiisee biyyaa cufadhu jedhaan hin jiru. Capacity mallaqa doolaara dhabuu isaa kan waa ittiin gabaan bitatu dhabuu isaa hedduu mul'isee jedha. Sadaffaa irratti ammoo yoo laalte jettee bu'aa kanneen irraa argadhu hin jiru waan hin jedhaa jiru fakkaataa biyyi kanaafuu mallaqa sanseef godhee warroota akka biyyoota Eurooppaa biiliyoona amma Eurooppii fi Ameerikaa mataa mataatitti walitti qabnee jennee biiliyoona 2 ol Itoophiyaa kennan. Baajetii Itoophiyaa harka guddaa jala kanatu kabar godha. Biyyoota kanneen hunda keessaa iyyuu harka 90 jechuu dandeetta. Haqeetiin nama baasaa jira. Akkamitti tarkaanfataa namni kun akkamitti mootummaa kan ta'a jedhu I think suuqii isaa balbala isaa gurraa fi dippiloomaasii karaa addunyaatti naasoo hundayyuu cufaa jira. Wanni cufaa jiruuf ammoo kufiinsa isaa waan mul'isu fakkaata. Mee gama dippiloomaasii kanatti illee hin deebinaa. Wanni yeroo baay'ee gaafii natti ta'u tokko Abiy visionary dha waan jedhamu namni afaanuma guuttatee haasa'aa ture waggaa 2 dura. Maali visionin namni argee irraa dubbataa ture? Maali visionin addunyaan argitee irraa dubbataa turte? Ambition immoo visionii. Isa san irratti maaltu akkasitti namni akka amanee addunyaan akka amanee waliin lafa dhiitu waliin ragadu taasise? Fakkii tokkuma si ganna duratti xiqqoo ture ji'a sadaffaa keessa Hiriyyaan Prezidaantii Ameerikaa Senator Kun Abiy bira deemee guyyaa 2 hojjaa tureen jedha.
Marii irraa kan dhufee jedhee sa'aatii tokkoof wayii haasofnee turre torbaan lama eega jarri deebi'anii booda san duras istaaf hojiitii wal garree turre warra marii isa wajjin illee as deebi'ee waliin haasofnee turre jechuudha. Viijiniyaati na gaafatte kana maaliif jettee sirriitti akkasii deebisuu fi viijiniin inni tokko addunyaatti gurguraa ture Itoophiyaa post ethnic federalism quote unquote jechuudha. Ethnic federalism sigalee jecha federalizimii jecha nationalizimii jennu kana baafnee haalaallu. Nationalizimiin tuni jechuun gandummaa jechuudha. Yoo dhugaa dubbannee jennee murtaa'e. Gandummaa akka biyyaatti sigalee gosti tokko olaantummaa yookiin anatu irra gaariidha. Gosti kun anatu hamaa jira. Yoo gadi deebisnee gandatti fidne immoo ani warri bahaa bareeda ati warri dhihaa fokkata. Gandummaadha jechuudha. By definition afaan Oromootti dubbatte. Garuu biyyi West kun olaatti jettee ijaaramis jarri ijaaramte jettee bara 1960 it is anti-nationalismidha. Nationalism ni jibbu akka malee. Nationalism biyya Ameerikaa kanatti olaatti jettee dhiyoo kana sammuu keenya keessa kan jiru President Trump yeroo jalqabaatii fi urga dimokiraasiin Ameerikaa waggaa 200 ol dhalatee booda yeroo jalqabaatii fi nationalism sense of white pride olaantummaa adii keessatti uumee uummanni miiliyoona isa faan socho'eetiin ru'ii isaa kennuuf akka waaqatti kalteetti nama kana faana deemanii jiran. That is nationalism. So warri Westii kun kan hin sodaata nationalism because garee tokko ol baasee garee tokko walitti naqa kan jiru biyya East olaalte jette biyya akka Raashaa olaalte jette biyya communistii socialism olaalte jette nationalism jechuun of jaalachuu kan tuffatu kan jibbu miti sigalee Victorian jarritti fayyadamtee jettu so they don't see it bad where West kun ammoo akka malee jibba so visionin Abiyyi addunyaatti gurguree jedhee Itoophiyaa Oromummaa itti cimtee Amaarummaa itti cimtee Tigrummaa itti cimtu toon ta'e Itoophummaan hundiniyyuu Amaaras ta'e Oromoos ta'e abbaan fe'iyyuu haa ta'u akka Itoophiyaatti jiraachuu danda'u Itoophiyaa tokko ol qabdee tokko gadi qabdu otoo hin ta'in Itoophiyaa aadaa marayyuu wal qixxeessitummaa haalli amma Tigreen deemte kun TPLF waggaa 27 irra turte kun yoo laalte jettee haa xiqqaatu yaa guddatu frikshina ture Tigreen afaan qawweedhaan biyya bulchite shakkii hin qabu kun akka Oromoon illee daangaa ofii irratti baay'een dubbanne Somaalee fi Affaar margaa jirta rakkoo ta'aa jiru Beenishaangulii fi Amaaraa hedduutti rakkootu ture waggaa sadiini Oromoo fi Somaalee hedduutti daangaa irratti rakkootu ture sigalee daangaan kuyya kuni kan KSC kan gatiin bishaan waa hedduu irratti namni wal dhabaa ture kanneen mara furmaata ni kennaa fi kanaafiyyuu kanneen dhabamsine Itoophiyaanizimii deebisuu barbaada. Itoophiyaanizimii gaafa daangaa kana kunne gaafa namni beekumsaa qofaan aangootti dhufee jedhee rakkoon kun ni hafaa kan hin jedhu yaada viijinii kana gurgureen ture. So viijinii jechuun oguun kan namni dubbatee jedhu warroon isaa wajjin taa'ee jedhu warroonni dhuguma itti amanee jedhu amma biyyoonni akka Ameerikaa absolutely yaadni kun sirrii akka ta'etti qabu because yaada jaraa wajjin deemee jira. They don't like nationalism. So visionii oguu jennu visionii inni gurgure kana natti fakkaata. I think vitamiinsi guddaallee argatee ture. Amma garuu kan ta'aa jiru kabbar beeke falfala. Hangamillee yaani so'otu bareeda ta'ee yaani uummataaf waan liqimfamaa hin jirree fi addunyaan deemtee liqimsaa jirti malee absolutely yaada biyyi bittee turte warri keessattuu warri dhihaa kun. Yaadni kun biyya keessatti illee alatti illee faallaa fudhatama duraan qabuutu itti fidaatiin hin dhufe. Isa kanaan wal qabatee amma biyyoonni mootummaa san gara hundaan utubanii gadhaabaniitiin hin jedhan duudatti galaniitiin hin jiru. Fakkeenyaaf gargaarsi guddaan gama Itoophiyaa deemu keessaa kan mootummaan Ameerikaa taasisu gama USAID tokko. Dhimmuma kana yoo laalleetiin hin jennee Daayirektarri USAID deemtee Abiyyi osoo hin argatin deebite. Samantha Power USAID qofa osoo hin ta'in hojiilee dhimma nageenyaatii fi dhimma siyaasaa hedduu irratti nama harka jabaa nama humna jabaa qabudha. Mee imala Samantha Power san akkamiin ilaalta? Samantha Power jechuun asiin dura waggaa I think 8 allis waggaa 6 dura yeroo President Obaamaan mootummaa irra jiru sanii itti gaafatamtu UN turte Ameerikaa bakka buutee extremely powerful nama dhageettii guddaa qabu nama waa'ee mirga namaatiif immoo quuqamiinsa qabu nama saniin beekamtu nama jijjiirama nama miidhameef sagalee taatu jedhamtee saniin beekamte jettu. So Samantha Power didee deemuun isaa it is another blow another already relationship hariiroo
madaa qabdu keessatti sooqiddattee da'uu madaa biraatti da'uu kan godhee jedhee guyyaa guyyaadhaan akka abdii mootummaan Ameerikaa kun akka abdii mootummaan Westii dhihaa kun akka abdii namicha kanarraa muratu godhaa jiru akkaataan abiyyitti deemaa ture. Gaafa jalqabaa ji'a sadaffaa kumsiin jedhee senator Kuunii waliin haasa'ee it was nice gesturing ture. In fact, daddafiitiin warra Eertiraa yoo biyya keessa baafte si wajjin cooperate goonee si qarqaarraa kan jiru ture. Ji'a shanaffaa keessatti akkuma jalqaba irratti special envoy walii argee dubbatee ture. It was all decentidha. Shakkii dhiibbaa haa dubbatan malee it was a solid relationship isaallee qabaa turan. Achi booda akkuma agartuu kan ammaati jettee kan dhumaa kana Samantha Power akkasitti arguu dhabuun isaa waan isaa hammeessaa deeme keessaa waan guddaa tokko because Samantha Power nama hedduu dhageettii qabdu assessmentii isii baay'ee warri kun baay'ee biiziidha biyyoota baay'eetu deemuu danda'an addunyaa kanarra jiru biyya 200 jira Itoophiyaa wanni special godhe tokko hin jiru just lakkoofsa uummata baay'ee qabdi fakkeenyaaf DRC yoo ilaalte jette Democratic Republic of Congo bakka qabeenyaan addunyaa kanarraa oliyyuu kan jirtu kuno civil war dhaan keessa jiraatti democracy jiru Amerikaan dhimma jiraatti Samantha Power DRC deemaan jirtu dhaabuuf yoo ta'u godhuuf jaalalaa fi diplomaasii hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin qabdu kana maybe utuu ru'iin keessaan bahin xiqqoo wayyeessina nama kana ni amansiisnaa kan jedhuuni reeffa firaa torba gargalchan kan jedhu Ameerikaan reeffa abiyyi torba gargalchiteetti ilaalee jedha. Akkaataan ammoo abiyyi Samanthaa fi special envoy sabaaf sablammii adda addaa baasee Itoophiyaa keessatti Ameerikaa arrabsiisee jedhu kuni of qofa osoo hin ta'in biyyallee hedduu hiyyummaaf saaxilee jira dhukkubaaf saaxilee jira I think nama gaddisiisa akka because wanna kan keessatti miidhamuun keenya waan oolleef akka namaatitti achi keessa waan jiraataa jirruuf namni keenya miidhamaa kanaafiyyuu hedduu waan hamaadhaatti ilaalee jedhee ani mita. Amma duula habashoonni baay'inaan taasistuu Ameerikaa harka kee Itoophiyaa irraa kaasii ka jedhu gama tiwutariitiin illee hin jira mootummaan illee afaan baasee dhagahamtummaa fi humna jaba nuti gaanfa Afrikaa fi galaana diimaa irratti qabnu kana nu sodaattee jennaan Ameerikaan nu raasuudhaaf dhufaa jirti waan jedhu jira. Ameerikaan maal barbaaddi gaanfa Afrikaatii fi galaana diimaa irraa ganuma moo wanni Itoophiyaa sodaattuuf? Raajin ati ta'a beektaa namni kadhaa biiliyoon Ameerikaa irraa kadhatu namni meeshaa tokko oomishuu hin dandeenye meeshaa waraanaa tokko oomishuu hin dandeenye namni isaa hojii dhabee qeerroon karaa irratti tun kashlabbee taatee nama poolitikaa dimokiraasii sirna dimokiraasii hin qabne nama biyyattii lola keessa jirtu nama uummanni 50,000 ol manedhaa keessa jiru nama biyya daangaa mara irratti ibiddi jiru. Daandaa Oromoo fi Somaalee qabaattee akka jedhu gara Beenishaangul ta'ee gara Walaayittaa ta'ee ganda maraa ibiddi boba'ee biyya keessa jiru. Biyya lookas waggaa dabree namni faarmi godhee hiyyummaa guddaa qabu. Biyya openly biyyi Sudaanii weeraraan keessa jirtu koo weerara ofirraa kaasuu hin dandeenye. Biyya akkanaa suni yoo biyya akka Ameerikaa harka si nyaachisu nyaatiin akka jedhamu san nyaachutti raajii namatti ta'ee jiraan raajii namatti ta'ee jira biyya kadhaan jiraattu Ameerikaan hangana geettu Itoophiyaa sodaatteetiin yookiin ammoo olaantummaa Itoophiyaan bishaan diimaa irratti qabdu kan jedhu bishaan diimaa yoo taate naannoo biyya Eertiraa keessa jiraatu guddaanii kun Somaalee keessa Jibuutii xiqqoo sanii so biyyoonni tuyyiin biyyoota of dandeettu of barbaadde Ameerikaan biyyoota ni wajjin hariiroo uumuu dandeetti hariiroos ni qabdi waraanas ni qabdi akkuma argaa jirtu mallaqa waaqa agaditti mallaqa jarri waan qabdu biyya feeti waan feeti bitteetiin waan feeti uumuu dandeettu jechuudha kunnaa osoo hin ta'in mallaqaan iyyuu bituu dandeettu so I think abii jalqabarraa waan yaadadhu tokko muktaan waggaa dabree Augustii keessatti fakkaatee warra dhaabawii Human Rights Amnesty International keessaa dhaabawiitti wal geenye mari'annee maal naan jedhanii Oromooni propaganda luus godhaa jirtanii jedhe. Abiyyi fookasiin isaa domestic audience warra biyya keessatti so haasaa inni haasa'u haasaa dhugaa irratti murtaa'ee haasaa fakkaatu otoo hin ta'in haasaa nama hin beekin nama hin baratin qotee bulaa nama biyyoota addunyaa quba hin qabne asumatti jaanjessee propaganda uummata ofii bitee uummata akka waraanaaf saaxilaman akka Ameerikaan hinaaffaa isarratti qabduu fakkeessee isin balleessuudhaaf anaa miti isin balleessuudhaaf biyya guddoo biyya seenaa 3,000 qabdu kan jiru illusion Itoophiyaan seenaa 3,000 hin qabdu
Olaalee Itoophiyaan kan uumamte waggaatti bayyuu hin geenye dhiyee fi kana uumamte jettee lola addunyaa lammata keessatti jechuudha. Itoophiyaan jechi maqaa Itoophiyaayyuu galmaahee jedhee bara 1890 irratti Itoophiyaa biyyi impaayeriin amma argatu iyyuu kan uumamte jettee achii as biyya sana biyya kan godhee jedhee Haayile Sillaaseedha. Akka biyyatti addunyaaf kan dhiyeessee jedhe jechuudha. Biyya jiratan uumee seenaan jirre uumeetiin aadiyensiin isaa uummata qotee bula akka beeknu Itoophiyaa keessatti harka 85 uummanni keenya ammallee baadiyyaa keessa jiraata. Warri kan dhagahu sooshaal miidiyaan hin jiru, TV CNN kan dhageeffatan hin jiru, BBC kan dhageeffatan hin jiru, wanti inni dhagahan miidiyaa mootummaa Itoophiyaa kana qofa. Ati uummata kana mataa jijjiiree biyya san dhiigaan dhiiga godhuu fi akkas godhaa jira sun ammoo kufiinsa hamaa biyyaafis uummataafis nama godhaa jira. Amma garaan tarsimoo dippiloomasii isaa jijjiiramutti jira. Warri gama lixaa akka guutumaan guututti duuda itti kennan erga argee booda gama biyyoota faallaa Ameerikaa deemuudhaa danda'an jedheetiniin yaaduu tumsa san ijaarutti waan deemaatiniin jiru fakkaata. Tariiti bara 1997 kan lakkoofsa Itoophiyaatti wanni kun erga filannoon 97 gaaga'ama fidee booda kallattii al tokko mallas hordofeetiniin ture waan hordofuu barbaade natti fakkaata. Ameerikaadhaan sababa filannoo erga walitti bu'iinsi dhufeen booda gama Chaayinaa garagalee mallas. Chaayinaatti yeroo garagaletti Chaayinaan akkuma beekamu dantaa ofii kabachiisuudhaaf UN irratti sagalee caalmaa qabduun veetoo paaworii qabduun dhimmoota san irratti dhiibbaan isiin geessistu of danda'e hin jira. Raashiyaa wajjin garuu immoo caalmatti hojiin isii hojii diinagdeeti. Liqaasii kenniti deebitee kokkeessi qabdi. Fakkeenyaaf odeeffannoon kaleessa baheetiniin jedhee idaan ammatti Itoophiyaarraa hatattamaan barbaaddu ka Exim Baankii gama doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 oli akkasumatti immoo ka biraatu kennuudhaaf akka rakkattuu fi mallaqa isii akka barbaaddu wanti mul'ataatiin jiru jira. Ammallee gama biraatii wanti deemaatiin jiru dhiifama. Gama Turkiititti deemeetiniin jira tibba kana mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed hoggana isaa qabateetiniin Turkirraa ammoo wanni dhihaateetiniin jedhe caalmatti waa'ee araaraati. Wanni mul'ataatiin jiru miidiyaaleen ka gabaasan. Waa'ee araara gama Suudaaniitii fi araara gama dhimma Tigraay kana akka gidduu bu'aniitiin ilaaluu fi danda'an gama mootummaa Turkiitii dhihaachuu isaatu dubbatama. Mootummaan Itoophiyaa garuu gargaarsota gama meeshaa waraanaatiin illee Turkiirraa akka argataatiin jiru ibseetiin jira. Gargaarsota gama bishaan dhugaatiitii fi gama biraatiin illee. Gamni istirateejiin dippiloomasii amma fuula garagalfate kuni hammam tokko bu'aa qabaata. Kan yeroo mallasiin illee wal bira qabnee yoo laalle milkaa'inni isaatiif kufaatiin isaa maal ta'uu deema? I think kunillee laafaan itti fakkaatu olaallee jennee mallasi ka yeroo filannoo 97 amma jette bara 2005 yookiin 97 irratti ka ta'e sani carraa dimokiraasii xiqqoo kennee ture, carraa fakkeessuu xiqqoo kennee ture, dimokiraasiin ammoo kompiliillee harkaa bahee jennaan saffisaan tarkaanfii fudhatamuu qabu fudhateetiin Ameerikaan ammoo warri Itoophiyaa nafxanyoonni hedduun waan harka keessaa qaban hariiroo guddaa waan qabaniif biyya kana irratti jenereeshina lammataa waan ta'anii fi saniin kaatee hedduu itti mufattee itti kaatee jennaan kara bahaa East kan biyyoota Eastern jedhamtanii Chaayinaa fi Raashiyaa itti garagaleetiin hariiroo godhuu yaade. Garuu saniillee yaalee jettee ammoo laaltee jettee muktaan akka ammaa kanatti uummata fixee embaasii cufee Economy biyyaa cabseetii miti ka gara Chaayinaa deemte baalansii ka ta'e tokkoon deeman jedhee Ameerikaan eega kana godhaa jiraattee waan kiyya nafaana deemaa hin jiraanne fuula kiyya ganaan dabarsa kan jedhu xiqqoo gara jallateetiin jaalala isaa firummaa isaa karaa Chaayinaa kana godhee jira jechuudha. Qaama jiru nu biroo qabne jettee akka kiyyatti ardiif samiidha. Biyyattiin daangaa sabawarii daangaa failed state jedhama jijjigdee jirtu biyya bakka marayyuu ibiddi keessa jirtu biyya mootummaa harka walakkaa olii Itoophiyaan harka yeroo mallas jiru sun harka 100% jechuu hin dandeenya biyyi mootummaa jala jirti. Nagaatu jira. Tasgabbiitu jira Finfinnee ala naannoo magaalaa guddoo filannaa haa ta'u malee filannaan immoo dimokiraasii ta'e hin jiru garuu biyyattiin tasgabbii amma yeroo biyyattiiyyuu harkaan qabu biyyi Sudaaniin weeraramtee jirti lolli bakka mara jiran amma walitti bu'aa jira lookasii
hiyyummaa dhukkuba koroona waa hedduutu wanti amma bara kanaa fi bara sanii walitti hin dhufu tokko hin jiru. Kun hagam ceessaa akka jettu baay'ee deemanatti hin fakkaanne walaaltee jettee biyya akka Tarkii tuni leverage ofiitiif interest ofiitiif maal gooti akka nama araarsuu iddoo kanan bu'aa jira maali kaayyoon jira Ameerikaan akka jara kootu baqa eega mootummaa Itoophiyaa kun si dhagahaa jira abboon mootummaa kana irratti deebisee akkuma ammatti jettee dagalee qotan asiin dura faltamaanii deemee jedhe UAE dhaqee dubbisee Sudaan dhaqee dubbisee Keenyaa dhaqee dubbisee maalii fi because mootummaan kun dhagahaa hin jiru kanaafuu warra kana waa wal dhagahaa jiruuf ollaa san waan jirtaniif UAE ammoo droonii qarqaartee hariiroo guddaa waan qabanii akka dhiibbaa irratti godhanii fi biyya san dubbisaa turte. Ammallee ka godhaa jirtu Tarkiin illee mootummaa kana gootee fi hariiroo kanatti fayyadamteetiin akka Ameerikaan isii dubbistee of jaarroo of godhuufi. Gara kaaniin immoo Tarkiin eenyu ilaalme Itoophiyaadha Tarkiin maal godhuu dandeetti? Itoophiyaadha Tarkiin wanti isiin godhuu dandeettu meeshaa itti gurguruu qofa dandeetti. Sana ammoo yoo Abiyyi mallaqa qabaate bituu danda'a. Abiyyi ammoo ammatti haala amma jiru kana irratti mallaqa hin qabu waan qabu hunda gurguraa jira teelokaan wanta marayyuu gurguraa saffisaan gurguraa jira garuu sanumayyuu akkuma argaa jiru kana irratti baankiin adda addaa mallaqa hin kennuu fi ka gurguruu yaada qaban suutaan keessaaf bahaa jira nan baasu biyyi sun nagaa hin qabdu waan jedhee fi so mallaqa isaa argateetiin warra hariiroo kana baay'ee itti fayyadamu natti fakkaatu kun ammoo Tarkiin ka barbaaddu hajaa ofii olaantummaa barbaaddi biyya musliimaa kana bakka guuteetiin Ijiptiin kaawuntar gochuu barbaaddi kanaafiyyuu kara Ijiptii waan aarii walitti qabaniif asitti nama Itoophiyaa bira dhaabbate fakkaatee of relevansii ofii of guddisuu fi garuu Itoophiyaadhaa fi Ijiptii Tarkiin biyya waa godhuu dandeettu ofiifiyyuu uummanni isiitiyyuu dimokiraasii qofa otoo hin ta'in rakkina guddaa keessa jira gama achirraatiin iyyuu biyyoota ollaa san jiran keessaan iyyuu olaalta jettee amma iyyuu keessa hin jirtu maqaaf achi jirti malee iyyuu membarii miti so mataa isiitti rakkina qabdi. Iyo keessa galuufillee fedhiinii fi gaafiin isiin yeroo baay'ee taasiftu ulaagaalee hin guunne ka jedhuun harkifateetiin kanarra iyyuu geette isiin maanu. Exactly. Kanan siin jedha kan namni mana ofii hin qabne namni waggaa 30 almost iyyuu keessa member ta'uu ulaagee guluu dadhabee jedhee Itoophiyaaf maal gooteetti ilaaluu qabdu. Wanti siin godhuu dandeettu Itoophiyaan meeshaatti gurgurachuu barbaadde Abiyyi ammoo kapaasitii san hin qabaatu. Tariitii wanti gara biraa shakkamu ammoo akkuma kanaan dura yaadatamu gaafa Tigraayitti duulli duulamu gahee guddaa kan taphataatiin hin ture diroonota biyya United Arab Emirates. Inni suni erga Feltman dhaqeetiin akka reef jennetti ededa qoteetiin jedheen booda waan socho'ee fakkaata bu'uurri achi jiru. Kanaaf jecha diroonota gama Iiraanii fiduudhaaf mootummaan akka yaadaatiin jiruu fi isa kanaafillee tariitii akka jaarsummaa akka dallaalaa akka gargaarsaatti turkillee gargaaruu akka maltullee dubbata. Kanaafiyyuu dhimmoonni kunniin amma gaafa guutumaan guututti biyyoota deeggarsa hagammaa Itoophiyaan eenyuun dhaabbattee jirti yoo jedhame biyyoota gama lixaati Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa kanniini bajetni bara dhufuutu yeroo baay'ee bajeta qabuudhaaf mootummaa duraanti yookaan immoo deeggarsa irratti eeggatuudha bara mara. Maal ta'uudha deema diinagdeen biyyattii immoo gama nageenyaaf waraanaa yoo akkasii ilaalle. I think ambila amma akkati jette beektaa biyyoota biyya kadhaan jiraatu tokko yoo kadhaan sun sirraa hafee jedhee uummanni hadha mindaa mootummaa argatu harka 30 kan dhagahee jedheetti harka 30 irraa mummuranii waraanaaf dirqama hayyama jiraa malee already ilaali suuqiin gatii isaa quadruple ta'ee jira. Daabboota gitti bituun akka dhageetti killeen takkittiin birii Itoophiyaa 12 10 seenti jedhan. Nama already mindaan jiraa akkuma jirutti iyyuu ta'ee waa bituu hin danda'u because gatiin akka malee ol ka'ee jira. Doolaarri ji'oota murtaa'aa keessatti birii 40 irraa kara birii 70 seenee black market irratti 90 illee seenee jechuudha gahaan jira. So biyya akkanatti rakkoo irra jirtu kana irratti mindaa warra mootummaarraa muruu jechuun hangam maatii jiraa miidhaa hangam jira miidhaa warra gubbaa jiru lakkoofsaan 1% ka ta'an homaa rakkoo hin qabu because ijoollee jiraa irratti barsiisaa jiranii biyyattii irra saamanii waan qabanii jiranii rakkoo hin qabaniin. Garuu biyya akka Itoophiyaa baajinummaa isiitu karaa biyya Yurooppii particularly Yurooppii fi Ameerikaadha. Yurooppii walumaa galee guutuu 1.something waan tokko olii ka biliyoona kennanii akkasumas Ameerikaanii ka addunyaan beektu jala jalaan ka kennan securityidhaa fi military cooperation waan adda addaa ka publikiin hin beekne birrii miiliyoona hedduun kennanii jedhan. Kama publikiin beekuyyuu gara biliyoona tokkoo kennanii jedhan. So biyya kanneen irraa dhaabbattee
otumaan biyyi nu akka barbaade nagaan jiraatte Itoophiyaan itti fufteetiin baajata waggaa dhuftu baasuun itti ulfaatanatti fakkaata. Kanaaf saffisaan waan qaban marayyuu akka dhagahaa jirutti dahaaba waan adda addaa hatattamaan waan qaban hanga ru'ii ofii of dandamachiisuu fi godhaa jiranii kun ammoo yeroo dheeraa deeman itti fakkaatan. Mootummaan Abiyyi Ahmed kuni gaafa gama aangootitti dhufuu mootummaa Oromootii ilma abbaa gadaatii waan jedhamu heddumminaan haasa'amaatiin ture. Dabballoonni PP illee yoo namni mormu diinni Oromoon biyya bulchuu hin danda'u nuun jedha jechuudhaan Oromoon biraa akka mormiyyuu mormuu qaana'u akka dubbachuu saalfatu afaan qabsiisuuf yaadaa turan. Maaliif Oromoon bulchuu hin danda'u nuun jedha namni yoo jette Oromoon sun anuma maaliif mormaree xiqqoo harkarra haa qabadhu akka jedhuun waggaa sadeen kana akka bultii baafatu sababa ta'e. Garuu immoo biyya san keessatti Tigraay amma mul'atee haa ba'u malee caalmatti kan du'aa ture hidhaan kan eegale Oromoo irratti. Tibbuma Jawaar marfamee aggaammiin irratti taasifame san namoota hedduutu saniin sababateetiin ajjeefame. Wal dhawaataan akkasumatti itti fufaatiin ture. Garuu duubaan hanga tokko erga dhufee booda dhimmi Tigraay kuni caalmatti iyyuu dhaga'amtii qabaate. Garaagarummaan kuni maali? Keessattuu iyyuu gama advokeesiitiin heddumminaan hojjetaa jirtan waan ta'eef dhiibbaa dippiloomaasii geessuu fi hojiilee advokeesii hojjechuu irratti siyaasni Oromoo hammam tokko humna qaba. I think gaafin hedduu kan gaafatamaa ture gaafin sirriilleessanii si galee keessattuu tibbana yeroo Jawaar 19 jechuudha Jawaar marfamee namoonni dhibbaatamaan lakkaa'aman du'ee Haacaaluun du'ee namoonni dhibbaatamaan du'anii deebi'ee ka ajjeesellee Oromoo ta'ee himatamu kana keessatti Oromoon dhageettee hammam argattee amma yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama naannoo Tigraay fidaa jirtu mootummaan naannoo Tigraay akka TDF yookiin TPLF jedhan kun kan bulchu kun fudhaa jiru dhageettii uummata Oromoo dippiloomaasii hanga walitti madaalaa jedhu akka nama biyya Yurooppii fi biyya Ameerikaa dalaguutti jechuudha. Of tuuluuf otoo hin ta'in ka akka Oromoo ka akka ollaa dippiloomaasiidhaan dalagu tokko hin jiru dhaabni dhaaba warra Tigreellee nan beekaa dhaaba Amaaras nan beekaa dhaabbilee hundis na qaba. Haqa waan qabnu quuqqaa waan qabnuu fi kan akka nama keenyaatti aare hin jiru. Garuu rakkoon maal ta'e sitti fakkaata? Rakkoon Tigraay irratti ta'ee fi rakkoon Oromoo irratti ta'ee duddaaf garaadha. Ardiif samiidha. Waliin qixxaatu, waliin fakkaatu. Tokko akkasumatti naa qabe. Lammata irratti wanti lafa jiru kan Tigraay irra jiruu fi wanti lafa jiru kan Oromiyaa keessa jiru tokko miti. Mee achi dhiisii wanni biraa fi waraanillee fudhadhee hojjettise galee waraanni achi naannoo Tigraay irratti deemaa jiru ka addunyaan argitu ofii jaraati wixinas goote jettee fi Oromiyaa keessatti kan jiru kan saffisaa waa godhaa jiru walitti madaalamuu hin dandeenyu. Sadaffaa irratti guguddaa siifnee bira dabruu barbaada. Warri naannoo Tigraay kan waggaa 27 biyya bulchaa jira. Hariiroo waggaa 27 fira qaban, nama dhagahuu qaban, hojii ka dalagan, kaalligii qaban. Sadaffaa. Afuraffaa irratti murannoo uummanni Oromoo murannoo dhabiinsaa miti. Garuu mee paapuleeshinii irratti yoo laalta jettu Oromoon harka 50 Itoophiyaa keessaa yoo ta'e, warri Tigraay harka 6 yoo ta'e, harka meeqatu murannoo qaba? Qabxii afuraffaa, qabxii shanaffaa. Isarratti dhimma murannoo irratti hin saalfatiniyyuu. Murannoon garaagara. Fakkeenyaaf amma waraanni Tigraay gaafa lola eegalu biyya kana keessaa biyya Kaanadaa kana keessaa namoonni ani beeku hedduun hojii isaanii jiruu isaanii dhiisanii waraana galanii jiran. Kutannoon akkasii hagam tokko jiraayu. Yooma kutannoo irratti iyyuu dhimmi ka'uu qabaatu jiraannaanii hanqinni Oromoo bira jiru dhimma ka'uudha qabaata. Afaan keessan qabatiin siin jechuuf yooma mul'atu. Galatoomi jedhe. That's very true. Amma meeshaan dhiisii waan si ajaa'ibsiisu. Advocacy goona jennee Twitterii makana goona jennee Oromoo murannoo hangamiin goonee of kennee jenna. Just yoo amma walgahii yaamtu yoo hiriira baana jettu mee warra kamtu bahaa jira. Mee mana charchii kenna fudhadhu jedhe. Charchii kennatu paastariin kennatu hammami ala bahee mee masgiinni kenna sheekoleen kenna mee hamma magaalaa mararraa qabte hiyyeessa nama guyyaa dalagee buluu kalarii warra jedhamu kana dalageetiin hiriira everyday bahee lallabee galaa jira. Harki guddaan beekaan kennas ta'e sheekoleen kennas ta'e paastaroonni kennas ta'e masgida keessatti charchii keessatti hangam booyanii ka'aa jedhanii kenna. Uummanni Oromoo harki 98 amantaa kiristaanaaf musliima keessa jira. Manni masgidaa kenna biyya keessatti, manni charchiin kenna biyya keessatti kan lallabaa jiru jira.
Oromoo Wallagga irratti akkasitti waggaa 3 muramaa jirti. Ka dubbataa jira. Charchiin keenya ka Wallagga keessaa makaana Yesuus amma charchii Wallagga guutuun akka jiruun amantaa Protestaantiin harki guddaa jechuudha. Yaa 50 oli amantaa kana hordofaa. Amantoonni kunniin paasteroonni jaraa hangam baatee irra qabatte jette. Sheekoleen tunniin ijoolleen teenya Yamanitti akkasitti hogguu duumte jettu. Biyya Musliimaa keessatti Saawudii keessatti akka taatetti hangam irra baatee dubbatte jette. Kanaafiyyuu an rakkoon kenni yeroo baay'ee si galee ijoolluma as biyya manatti Twitter meeju kaampeenii yoo gayna hangamitti hirmaannee jenna. Hangamitti hiriira bahee jenna. Hangamitti telefoona bilbila jijjiira godha kan jedhu hangama goonna kan jettu waa hedduudha. San irra illee sun akkasuma dhiisee walii gallaa mootummaa aangoo irra jiru mootummaa eenyuti. Haa jaalannu haa gantuu taatu haa waan biraa taatu ijoollee teen maatii keen gantuudha Oromoo jibbite shakkii hin qabu garuu warri kun eenyu ani Oromoodha Oromoo jedhee bakka bu'ee dubbataa jira ka waggaa 27 waggaa 30 biyya kana keessatti Oromoof qabsaa haa ture hadda aangoora ta'ee advaayizar ta'ee mootummaa Itoophiyaa wajjin dalagaa jira so rakkoon Oromoo kuniif rakkoon Tigree kun ardiif samiidha namni kenna garuu advokasii irratti ilmuta advokasii irratti otoo advokasii Tigree fidde otoo advokasii even ka mootummaa fitte kan gahu tokko hin jiru we have countless evidences irratti kan gahu nutti dhiyaatu tokko hin jiru garuu rakkoon kenna hedduu badhaa waan ta'eef it's very difficult saniif dhageetti qabachuu dhabe. Okay. Tariitii rakkoo kaafne kana maali falli Oromoo maal gochuu qaba ka jedhu kaafneetiin goolofna. Rakkooleen kutannoo dhabu rakkooleen wantoonni tokko yoo ka'an walii dirmataniitiin waan san galma geessisuu dhabu erga jiraate maaltu Oromoo irraa eegamu? Sababoota rakkoo kanaa immoo eessatti furra? Gaafii manguddaan iyyuu sanii miti rakkoon kanaa falli maaliif jiru? As kenne rakkoo liistii gochuu dandeenya. Abbaan fe'edduu rakkoo Oromoo liistii baasuu dandeenya. Gaafiin falli maaliif jiru kana? Torbee madabre kana keessatti Muktaar warra USAID kan nama 8-9 wajjin walgeenya mari'annee jiran. Akkasumas walgeettii official level walgeettii guddaa ta'aa jira dhiyoo kanarratti. Fedhiin Ameerikaa mootummaa Koongireesii keessaa ji'a dabre keessa Julaayii keessa Itoophiyaa dhaqee walgahii 36 taa'e. Including Kafaa wajjin illee gariin ammoo Kafaa keessa jira ka taa'anillee jira. Walgahii kanneen kana keessaa Oromoos adda warastinaan jedhani. Oromoos adda warastinaan jedhani afaan jedhaatiin. High level mootummaa Ameerikaa wajjin haasaa qabna. Garuu gaaffimmaa Oromoo kennaa kana barbaanna jennee dubbachuu akka ittiin dubbanne Oromoon dhaaba dhibbaa ol qabdi. Dhaabni dhibbaa ol kun maalirratti dalagaa jira? Maqaaf lakkoofsaanii lakkoofsa jira dhibbaa. Dalagaa irratti ji'a 5 dabre waggaa dabre maal gootan maal goone ka jedhu baay'inni jira na ajaa'ibee jira waan godhan hin beeku. Xiqqeessu otoo hin ta'in kan koo guddisu otoo hin ta'in practically waan qabu biyya alaa kana keenya taa'ee qawwee dhukaasuu hin danda'u. Yoo qawwee dhukaasuu barbaade biyyatti galuu qaba. As taa'ee ilma tokkoon dhaqiitii dhukaas jechuu hin danda'u. Moraaliin keenya because waan tokko yoo itti amane ofii kiyyaa godhuu qaba. Diplomaasii akkasii waan itti amaneef halkan kiyyaa godhee jira. Firii isaa ammoo akkuma argitu kana jijjiirama amma yeroo kana keessatti kan mul'isee ka godhee jedhee Oromoo sagalee ka ta'ee jire eenyu olitti kara diplomaasiiti. Waraanni jira waraanni biyya Afrikaa keessatti saffisa necessaryidha inni amanee jira. Kara diplomaasii waan dalaguuf irratti endorse godhuu wata akka dubbachuu hin danda'u. Hojii gaarii godhaa jirani amma mootummaan Abiyyi karaa mara waan cufee akkasitti deemaa jiru sun dirqama uummata Oromooti. Uummanni argee ofirra dhaabbatuu qabaa jechuu kiyyaa. Sitti deebi'uuf amma falli maalii kan hin jette kanaaf dhiifama naagate Muktaar falli kan jiru Oromoon seriously consider godheetiin dhaabbileen jiru kana keessatti warra Oromoof dubbanna jedhu kana keessatti uummanni ijaaramu kan jiru amma eenyutu ijaaraadha amma rakkoon si galee ijaaramaa jennee dubbanne jennee eenyutu ijaaraa jira. Nuti amma yeroo mara walgahii mootummaa hojii yoo goonu Oromoo community leader hundayyuu yaamnee jennu. Maaf barsiisnee jennam kaafa USAID walgeennu Oromoo community leader karaa 14 akkanatti dhufee jedhan. Duri nama 20 wayitu dhufaa jira jechuudha. Community jechuun nama tokko ta'in community 20 wayi jechuudha. Biyya Ameerikaa kana keessa community agar 23tu jira kan Oromoo. Walitti baaneetiin kanatu deemaa jira kana qubaadha. Maaf itti himna akka uummata ofiisitti himaniif jechuudha. Akka waan uummanni ofii beeku jechuudha. Asuma ta'inni wacii otoo hin ta'in practically ka ta'e kafala jennee amannee jennu Oromoo walitti dhufeetiin murtii tokko godhuu qaba. Warri bosona jirullee kan mootummaatti warra TDF kana waliigalee jedhe waliigalteen jira maalirratti waliigalteen jira kan Oromoo irratti hoo maalirratti warri kafaa of abaa waliigalee jedha. Ammatti yeroo kanarratti kafaa of abaa miti kan dura deemeetiin uummata kanaaf sagalee ta'aa jiru.
warri kun politika hafanii tuwwan marti gantuu taatee mootummaa PP deebitee addatti hafanii jiran suni dhugaadha. Ammatti dhaabni hafisan. Dhaaba kanatu nu bulcheetiini dhaaba kanatu nu ta'ee yeroo ce'umsaa kanarratti mootummaa ce'umsaa kana maal fakkaataa akkamitti achi kenna kan jedhu irratti dalagaa jirra. Dhaamsi yoo jiraatu ijaaramuu piraaktikaalii gara ta'e irratti akkasuma jedheen dhiisee jedhamu ta'a. Kanaafuu ijaaramuun barbaachisaadha yoo jedhamu immoo warri ijaaru warri dhaabbilee geggeessu jaarmaa irratti gadi bu'ee sirriitti hirmaachuu qabaata jecha. Exactly. Kaafanii osoo hin ta'in practically maal goota jedhee jaarraa wannan kan kee gaafachuu qabdu. Maal dhaabni kiyya ji'oottan dabre kana waggaattan dabre kana keessatti jijjiirama maal godhe maqaa dhibba baafatanii namni tokko maqaa dhaaba qabatee waan ajaa'ibsiisu namni tokko dhaaba lama nama qabuun beeka. Maqaa lamaanii gara wajji jaalannu keessa maqaa lamaan asillee isuma asillee jiru. Sigari dhaaba jechuun akkasii miti sun uummata burjaajessuudha. Dhaabni kaayyoo qabaachuu qaba. Dhaabni waan dalagu qabaachuu qaba. Waan dalagee immoo uummata mul'isuu qaba. Uummanni ammoo cigalee harka nama faana deemu osoo hin ta'in gaafii jajjabaa gaafatu qaba. Seenaan karaarraa yoo baate seenaan gaafatamuu qabdi. Ollaan Oromoo kan dalagin ollaan Oromoo gaafatamuu qaba. Kunniin gaafatan malee alatti iftoominatti yoo dubbatamin jijjiiraan Oromoof hin dhufu jedhee amana. Waan gammaa kaafne irratti wanti irra darbamuu hin qabu. Ati immoo waan kana osoo hin gaafatin haftee dhimmi kun ka'uu qaba jettu jiraannaan carraa dhumaa sii kenna adda ba'uuf. Yes, hedduu galatoomin jedhaa Muktaar. Dhimmi dhumaa waan jiraate jedhee yeroo illee waan deemtee fi uummanni keenya qabbanaahee jira. Jijjiirama biyya keessa saffisaan dhufaa jira. Oromoon community state 20 kana keessa hin qabdi. Community maradhataa jira. Community kun maal quba qabaa? Karoorri maali? Jijjiiramni yoo biyya dhufe boru yoo dhufe jedhee akkamitti gaafii gaafannee jenna. Because asiin martinuu ganda waa ijaarataa jira. Asiin martinuu shortikatti aangootti dhufu waa godhaa jira. Wanni sun Oromoo reflect godha. ABO'n Oromoo reflect godha. KFO'n Oromoo reflect godha. Waraanni Oromoo koo qarqaaramaa jira. Nama waraana akka tokkotti istimee jira nama waraana godhaa jedhee nama erguu miti because ofii kiyyaa itti hirmaa dhalleen jiru wanti dalagullee waan oguuf garuu qarqaaraa jirra. Kanneen marti ganda ofii maratti namni martinu. Ganda ofii mara jijjiiramni kun dhufaa hin jira shakkiin qabu. Maa because mootummaa wajjin haasahaa jira. Maa hin argaa jira waan isin agartan argaa waan jiruufi martinu arga jijjiiramni dhufu kun ammoo kan yeroo Oromoon cinaan tokko bosonatti galee Oromoon biraa farmootu hin ta'in jijjiirama haqaa ta'uu ta'a. Kana ta'uuf ammoo Oromoon ganda biraan ijaarameetiin ganda ofiitti naannoo ofiitti itti aanama. Naannoo ofii bilisoomsuu qaba. Naannoo ofiitiif abbaa biyyummaa ta'uu qaba. Ganda biraatii dhufe Oromoon maan ta'an ganda biraatii dhufe ganda biraatti ajajuun hin danda'amu. Kana ammoo hambisuu fi waamichi godhuu fi Oromoon ganda ofii maratti magaalaa ofii maratti ofiin ijaaramuu qabdi. Waraanni biraa naannoo tokko akka dhufeeti waraan naannoo sun bulchuu hin danda'u. Bulchuus hin qabu. Kana ammoo kasiif godhuu hin danda'u. Ana seenaa miti. Rakkoo guddaan kan mudate akka ollaatti waan tokko sibbadhee waan fidee jedhe muddaa. Yeroo baay'ee Oromoof dubbachuu barbaanna. Garuu deetaa hin qabnu. Asii amma kalee guyyaa lama dura roobirraa nama tokko du'ee jiran. Eenyu maqaan jiraa? Eenyu maqaan umriin jiraa meeqa? Ganda maratti Boorana keessatti, Gujii keessatti, Baale keessatti, Shawaa keessatti, bakka mara keessatti namni du'e jedhan daataa dhabnee jira. Magaalota Oromoo 100tu jira. Oromoof yaadda magaalaadhaan qindaa'aa daataa completely ta'e because nama listi maqaa dhibbaa kennitee bu'aa hin qabu. Noota molgee yoo geenye jennu si galee maqaa hin kennina. Miidiyaa tanuu kennaa jira fakkeenya siif kan jedhu Oromoon 50 hidhaa jiraa jennee itti gaaf tokko ji'a 3-4 dura. Mee listii nu kennaa nu jedhe warra Yuroopi. Achi warra KFO gaafannee jenne. Ani dhuguma siin jirraa jira si galee 50 hidhame. 40 hidhame jennu. Mee listii masan nu kenna listii. So ABO'nis KFO'nis ganda mara keessatti bakka ofiisa qabu warra hidhame kanneen baasii uummataaf kennuu qaba. Dhaabbileen kun Oromoo maal godhaa jiranii? Dhaabbilee Human Rights Organization jennu ganda maratti Boorana keessatti Gujii keessatti wanni hin ta'in hin jiru garuu gabaasaa argatee hin beeku. Rakkoo uummata irra Gujii gahee rakkoo uummata Oromoo Gujii irra gahee uummata Oromoo bira irra jiru tokkoyyuu gahee hin beeku garuu nama waan hin qabne hin dhageettii hin qabanii soo dhaamsi kiyya jiru ganda keessanitti ijaarama magaalaa wanna biraa yoo dhabdanii jettanii namoota hidhaa jiru namoota du'ee jiru barullee jijjiiramni yoo dhufe akka gumaa jaraa baasnuu fi akka uummata kanaaf sagalee taanu walitti qabaa Facebook irratti baasaa nuti achirraa fudhanneetiin wanna gochuu hin dandeenya nuufillee ergaa hin jedha galatoomis hin jedha. Ulfaadhu galatoomi seenaa hordoftoota kennaa sagantaa kootti dhufe irratti kan affeerannee seenaa Jimjimooti. Seenaa Jimjimoo dura teessuu Oolaa yookaan immoo Oromoo Legacy Leadership Advocacy and Association gama advocacy fi gama diplomaasii qabsoo Oromoo gargaaruu keessatti dhaaba jabaa waan hedduu hojjetaatiin hin jiru. Ulfaadhu galatoomii jabaadhu siin jenna nutis. Galatoomi. Egaan hordoftoota OROMIA11 sagantaan keenya kootti dhufee sababootaa fi qabxiilee kufaatii Diplomaasii Mootummaa Itoophiyaa irratti ilaalleetiin hin jenne
kan irraaf qabanne kan maan xumurreetiin hin jirra. Sagantaa ittaan mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaa ta'a.